Ashamar kafuuni nagayaaf jaalalli tokkummaanii bakkuma jirtanitti isiniif yaadu hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqaa ta'u ana bira hundiyyuu nagaadha. Egaa viidiyoon har'aa qabadhee dhufee viidiyoo baay'ee bareedaa fi ajaa'ibaa ta'ee ofii kootee irraatti fayyadamee kan hin argi tokko isiniifillee isin fayyada yookaan isin gargaara jedhee kan ijaadii bifa kanaan qabadheetii dhufeen jira. Kanaafuu egaa warroonni chaanaalii kanaatiif haaraa taatanii sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma viidiyoo yoo jaallattan immoo laayikii godhaa. Rijoota keenya biroodhaafis sheerii godhaa jecha viidiyoon sun dhimma maalii irratti kan hundaa'e yoo naan jettanii shamarran keenya rifeensi keessanii isin talaatii bubuqqa'uu fi caccabuu qibaatii isin fayyadamtan adda baasuullee kan hin dandeenye itti jijjiirtanii kan haalli jijjiiramni tokko irratti hin argamnedhaa fi ani kana ofii kootii yeroo lama kanan fayyadame jechuudha. Zuurii lammaffaadha kanan fayyadame jiru. Sadarfaa irratti immoo maaliif isiniif sheeriin godhu kanan jedhu viidiyoo akkasirratti hojjedheetiin isiniif qabadhee dhiyaateetiin jira. Kanaaf jalqaba haga xumuraatti na hordofaa turtiin keessanii na waliin haa ta'u wanta fedha gootan immoo koomentii naaf ka'uu hin dagatiinaa isiniin jecha haga xumuraatti na hordofaa. Egaanii hordoftoota keenya jalqaba irratti wanta ani isinitti himu tokko keessa yeroo kana eegaltan jechuudha. Rifeensi keessanii dheeraas haa ta'u gabaabaa baay'ina isaa qabaatu haadha buusii wanti isin irraatii of eeggachuu qabdanii akka jedhamtanitti fayyadamuudha. Baay'ooliin keessanii wanti isin gootanii wanta jedhamtan fayyada ofiima keessaniitillee adda baastanii qibaatii tokko dhaabbataa gootanii osoo fayyadamtanii rifeensi keessan maal akka ta'e adda baastanii beekuu dandeessu. Chaalenjii rifeensa keessanii beekuuti dandeessu jechuudha. Isin garuu qibaatiiwwan garaagaraa walitti dabaltanii yookiin maktanii kan fayyadamtan yoo ta'e faayidaa isiniif hin qabu. Kanaafuu akkaataa itti viidiyoon hojjetametti warri barbaadanii warri chaalenjii kanarratti hirmaachuutii barbaadanii akka ajajamtan yookiin akka viidiyoo kanarraatiitti fayyadamaa isiniin jedha. Lammaffaa irratti warroonni istiishwaarii fayyadamtan yookaan immoo rifeensa keessanii istireetii hojjetattanii istireetii yookaan istiishwaarii fayyadamuurraatii of qusattanii ji'oota muraasa keessatti wanta asirratti mul'atu kana fayyadamaatii ilaalaa chaalenjii rifeensa keessanii gaafa sana baruutii dandeessu isiniin jedha. Egaa ofii kootii akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee yeroo lamaaf kanan fayyadame baay'ee gaariidha. Duralleen kanatti fayyadame illee hin beeku mii fayyadameetiin ilaalaa maaltu keessa jira kan jedhu yaade gaafan fayyadamu baay'ee namatti tola. Rifeensa keessa lallaaffisa. Egaa kanirraa hafe immoo viidiyoon isinitti waan dheerachuudhaaf isinillee fayyadamaa yaalaatii ilaalaa. Kanaaf immoo anis gara fuulduraatti viidiyoo marsaa dhufu irratti isinitti himuutiin danda'a. Amma hojii isaatii eegalla jechuudha. Wanti isin argaa jirtan kun avokaadoodha. Avokaadoo tokkoo fi muuzii lama. Isin immoo baay'ina rifeensa keessanitti irratti hundooftaniiti jechuudha kan isin fayyadamtanii. Rifeensi yabbuu yookaan haphii kan jedhamu jira kan baay'ina qabuu fi baay'ina hin qabne jechuudha. Kanaaf isin wanti isin gootan gimmaashni yookiin walakkaan muuziillee kan isin ga'u jiraachuu dandeessanii as keessatti jechuudha warri fayyadamtanii. Ani xiqqoo rifeensi koo baay'ina waan qabuudhaafi kanan qopheeffadhee muuzii lamaa fi avokaadoo tokkodha. Muuzii lama, avokaadoo tokko, kokonaat ooyilii fi bilaak ooyilii yookaan immoo oliif ooyilii isa jedhamu jechuudha. Zayitii gurraacha akkuma viidiyoo irratti argitanii. Amma ani hojii isaa eegalee jira jechuudha. Kana wanuma mana keessatti argattan mana keessa jira biyya keessallee ta'e ala eessattillee gatii salphaatiin kan argattanii. Muuziis taanaanii avokaadoo gimmaashas ta'e fayyadamuutii dandeessu. Akkasuma wanneen biroon illee ni jiraatu jechuudha. Isa immoo viidiyoo marsaa lammaffaa irratti
waliin hojjennee fayyadamna. Dhugaa dubbachuufani baay'ee tokko natti tolee yeroo duratti yeroo haasamu akkasitti avokaadoon faayidaa guddaa rifeensaaf qaba jedhanii haasa'anii natti hin fakkaanne ture. Ani garuu yeroo lamaaf fayyadamee baay'ee lallaafisa baay'ee namatti tola. Hamma fayyadame sanatti anis tishuwarii hin fayyadamne jechuudha. Kanaaf isinillee tishuwarii hin fayyadamina. Yeroo baay'ee rifeensa tokkosuu istiriitii maal jechuun miidhaa malee faayidaa hin qabu. Rifeensi keessanillee maal akka jaallatuu fi qibaatiin akkamii akkasiniif adda baastanii beekuudhaa fi xiqqoo nama rakkisa jechuudha. Mee kanaaf viidiyoo hordofaa amma hundasaa qopheessitiin jira jechuudha. Kokonaat oiliin kun badaa suuq irratti hin argamu. Iddoo tokko tokkotti malee iddoo hundumatti hin argamu jechuudha. Warri kana hin qabne yeroo biraa isinitti agarsiisuu hin danda'a. Kokonaat oiliin gosa meeqatu jira? Ammani kan of biraa qaba. Kana fayyadamuun barbaada jechuudha. Kuni baay'ee ariifiidha. Kokonaatii oilii kana maankaa tokko fayyadama. Akkasuma oliif oilii isaa maankaa tokkodha kanani fayyadamu jechuudha. Kuni zayitii gurraacha yookiin oliif oilii kunillee manuma keessa jira. Manuma keessa jira. Isallee maankaa tokko fayyadamee booda achi booda gara isteeppii biraattiin darba jechuudha. Innis nandaaka maashiniitiin amma waan hundumaa xumureetiin jira. Daakuu qofatu naafe. Viidiyoon isinitti yoo dheeraate egaa dhiifama naaf godhaa. Viidiyoo irraa muruun kolle hin oolu. Marsaa dhufu irratti immoo isinitti agarsiisuu hin danda'a akkaataatti dibdanillee rifeensa keessanitti jechuudha. Amma viidiyoo waan dheerateef isinitti agarsiisuu hin danda'u. Yoo yerootti fayyadamtanii rifeensa keessanii haga dheerina isaa jalqaba haga xumuraatiitti seeraan dibdaniitu pilaastikiitiin immoo shagattu jechuudha. Sa'aatiiwwan muraasaa fi maashiniin ani ittiin daaku kanadha. Maashinii shoorbaan kan ittiin hojjetamu jechuudha. Maashinii kabiraatiin yoo daakame muuziin keessatti gulgulamee keessatti hafa jechuudha. Gulguliin sun immoo gaafa rifeensa keessanitti dibdanii hin goga jechuudha. Rifeensa keessa waliin gaafa wal qabate sun immoo hin kukkutaa hin buqqisallee. Kanaaf dirqama bullaa'uu qaba, seeraan daakamuutii qaba. Kanaaf ani akkasitti gadi tumeen irra deddeebi'eetiin daaka jechuudha. Kanaani warri kana manaa qabdanii kanamaatiin osoo daaktanii baay'ee bareeda. Kan hin qabne immoo maashinii kabiraatti kan daaktan yoo ta'e immoo irra deddeebitanii bulleessitanii daakuutu isinirraa eegama jechuudha. Kanaafi bulleessitanii daattanii achi booda isteeppiin jiru dibuu rifeensa keessanitti dibuu yookaan fayyadamuu qofadha. Wanti biraan hin jiru. Yaalaatii ilaalaa hamaaf sinin kennu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan ofii kootii fayyadameera. Gara fuulduraatti hundayyuu isinitti agarsiisuutiin hin danda'amu. Bakka itti waraabuu fi jirullee xiqqoo natti mijatee hin jiru. Haalli isaa viidiyoo ofirratti itti fufee isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Ijoollee 3-4 tokko chaalenjii kana na waliin eegalanii jiranii. Kunoo amma akka kanaatti daakee xumuree jechuudha. Kunoo bifa kanaan xumureera. Kan kun baay'iseen hojjetadhe egaa baay'ina rifeensa keessanii irrattidha kan isin hundooftanii. Akka haga kanaa ol kan fayyadamtanis jira. Sadiillee kan fayyadamtan muuzii sadiillee fayyadamuu dandeessanii. Miidhaa tokko isinirraan hin ga'u garuu baay'ina rifeensa keessanii waliin wal madaala jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hojjedheetiin jira. Viidiyoon baay'ee dheeratee jira. Yeroo itti aanutti itti fufeenii hojjedha jechuudha. Kanaaf isinis wanta isinitti dhaga'ame yoo jaallattan laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan biroo biraan gahaa.
akkasuma warroonni chaanaalii kanaa fi maatii ta'uu barbaadan immoo sabiskiraayib gochuun notifikashinii gadhiifamuu fudhadhaati itti fayyadamaa yaalaatii ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Wanta isin dadhabsiisuu kan mana keessanitti hin argamne miti salphaatti kan argattanidha. Kun immoo rifeensa keessaniif faayidaa guddaa kan qabuu fi isiniif suphuu danda'udha. Ijoolleen baay'een keessan maaliif hin hojjettu jettanii keessaan kan na gaafattan baay'een keessan ni jirtu. Maaliif anduraa fayyadamee hin arginen akkuma keessan nan arganan dhaga'a malee hin fayyadamne. Gaafan itti fayyadamee ilaalu baay'ee ariifiidha faayidaa isaa waan hin argeefi wanta argisan ammoo isiniif qooduu fi eeyyamamaa ta'ee kunoo haala kana isiniif hojjedheetiin jira. Gara fuulduraattis waa birootiin hojjedhee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon irra isiniif